Gaafsaan barsiisaan keenyas baay'ee nu tolee gammachuu wajjin taphachaa turre barsiisaan keenyas baay'ee nu tolee maatii akka kennuuf nu jajjabeessu jechuudha. Garuu immoo nuti ilaalcha negatiivus qabannee miti garuu immoo maatii finfinne maatii isaaniis gara mataatti sirra deebi'ee nu gaafatee maatii akka kennuuf garuu immoo waan baay'ee sodaannee turreef maatii isinimne maatii isaaniis finfinnee jechuudha. Garuu immoo wanta baay'ee nuti gaafuma yeruma san immoo qormaanni miidii ni ga'e jechuudha. Qormaata miidii qorame herreega gaafichirree iyyuu garuu gadi magaleessa ture. Garuu baay'ee gadi gadi bu'aan deemsee jechuudha. Gammachuu ijoolleen baay'ee irree baay'ee hojjechaa turanii. Ani garuu qormaata herreega san miidii sawwisee irraa kan ka'e baay'ee gadi bu'aa kilaasiitti baay'ee gadi bu'aa turanii baay'ee gadi bu'aa ture jechuudha. Barsiisaan keenyaree barsiisaan herreegaa daayirekteeroon turree himee daayirekteerri irree hiruu irratti na gaafachaa ture. Maaf akkatti ati osoo barsiisota gurguddoo meedaa keessatti isaatii akkanatti argamtee naan jedhe gaaffii hanga ammaa ani gaafate barattoonni barattoonni jaaffaa amma yeroo kanaa yeroo ammaa kanatti ispoortii baay'ee wanti ibsaa jiru garuu immoo ispoortii yeroo qabaa kanaafuu amma qormaata sanitti akka qophaa'aniif yeroo murtii qabanitti sammuu isaanii bohaarsuudhaaf akka jedhan itti himaa kan jedhamu. Waan guddaa nama fayyadu waan guddaa ijoollee wantoota ijoollee kun